Maashaallah har'a waan haaraa qabadhees ni dhufee jira. Tanaan dura meeshaan gatiin waddada jedhaa turre. Amma immoo meeshaa gatiin qannase ka jedhu ni qabadhee dhufee jira. Maashina uffata miicuu ooviniidhaa fi akkasuma firiijii jechuudha. Gatiin isaa qannasee jira. Waan adda qabadhees ni dhufeera. Akkasuma ammoo firiijii sadii firiijii orijinaali kwaalitii jedhee sadarkaa tokko sadi kaa'eef tokkoon isinitti mul'isa. Ammallee oovinii kwaaliitiidhaa darajaa tokkoffaadha jedhee tokko isinitti mul'isa. Akkasuma meeshaan leen gatiin isaa qannasee jira. Warroonni bitachuudhaaf qophooftanii eegaa turtanii warri bitachuuf itti yaadaa turtanii bitadhaa isinin jedha. Oovinii orijinaali kwaalitii illee isinitti mul'isa. Maashinni kun haaraa seeneera jechuudha. Haaraa dhufee biteellee hin jiru waan ta'eef isinillee wajjin kootta ilaalaa isinin jedha. Viidiyoo kii kana hanga xumuraatti ilaalaa. Warroota meeshaa kana bitachuu barbaadeef biraan gahaa gatiin qannaseera waan ta'eef itti fayyadama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fune jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo zira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna simbiraa jiraatu har'a meeshaa elektirooniksii qabadhee isin dhufe jira. Wantoota akka oovinii akkasuma baatiraa daabboo firiijii fi maashina uffata miicuu jechuudha. Gatiin isaa qannaseera waan ta'eef dafaatii itti dhiyaadhaa isin jedha. Baatiraa daabboo hin qannafne kuuwwan hundi isaa qannasee jira. Wanta akka firiijii maashina uffata miicuu oovinii kunniin gatiin isaa qannaseera waan ta'eef warroonni bitachuuf karoora qabdanii bitadhaa isin jedha. Kan duraan yeroo gatii huddii bitattanillee akkuma carraa keessaniiti warroonni bitachuuf karoora qabdanii dafaatii bitadhaa isin jedha. Osoo gatiin isaa hin dabalini sa'aatii kana keessa fayyadamaa isin jedha. Yoo xiqqaate 3,000 haga 5,000 qannaseera waan ta'eef dafaatti dhiyaadhaa isin jedha. Sa'aatii kanatti sa'aatii inni qannase kanatti akkasuma firiijiin orijinaaliin kwaalitiin isa kami ooviniin hoo isa kami kan jedhu maashinni uffata miicuu hoo isa kami wayya kan jedhu addaan baasee isinitti mul'iseera waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti akkuma baratame laayik gochuun seenaatii warroonni maatii naaf hin taane saskiraayib gochuun maatii naaf ta'a warroonni maatii gataa hiriyoota keessaniif sheer godha. Hanga xumurana wajjin turaa isin jedha. Hordoftoota kiyya tokko isaatiin isinitti mul'isa jechuudha. Akkuma isin argitan kana jalqaba irratti kan isinitti mul'isu oovinii yookaan salindara kan jettaniin san jechuudha isa san ture jechuudha. Isinitti mul'isa jalqaba irratti ooviniin isinitti mul'isa rukuuni kan gubbaan isaa istoofii qofaati jechuudha. Gimmaashni tokko istoofii gimmaashni tokko gaazallee inni jira jechuudha. Dursee garuu kan gubbaan isaa istoofii isinitti mul'isa jechuudha. Akkuma isin argitan keessa isaatitti arroosoo jira, baatiraa lamatu jira jechuudha. Baatiraa lamatu jira jechuudha. Akkasuma bakkee hafuura ittiin baafatu jechuudha isatu jira jechuudha. Wanti kamuu erga gaale yookaan erga oo'ee booda bakkee qilleensa ittiin baasu yoo hin qabaatin amala dhoowillee ni qabanii beektan jechuudha yeroon boodaatti. Itti aansee inni kun ammoo gubbaan tokko istoofii gubbaan tokko ooviniidha jechuudha. Akkuma isin argitan kana inni kunillee maxxabashaa lamaa fi arroostoo waa hunda qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya keessumaan ooviniin hedduu anan jaaladhe hedduu natti tole kan amma baatiraan gubbaa jiru kana isinitti mul'isa. Akkuma isin argitan kana kinooti maxxabashaa lama qaba jechuudha. Akka isa kana jechuudha baatiraan ooviniin an hedduu jaaladhe. Maaliif jennaaniin guddina isaatiin miti kwaalitii isaatti wal caala kwaalitii isaa jaaladhe yaani akkuma isin argitan kana arroostoo waa hunda isaattu keessa jira. Bakkee hafuura baafasuun san argitanii kinoo bakkee hafuura baasuun qaba jechuudha. Maashaallah hedduu jaaladhe guddina isaa yookaan ammoo akkaataa attaaqaqamii osoo hin taane kwaalitii isaati kan jaaladhe. Akkuma isin argitan kana guddinni isaallee silsaadha. Kwaalitiin isaallee sirriitti ol ka'aadha jechuudha. Maashaalladha. Akkami qannasoo jettan ooviniin kun duraanii 50,69 ture. 60,69 ture amma garuuyyuu gara 50,000 wayititti deebi'ee jira jechuudha. 65,000 deebi'eera jechuudha. Duraan 60,69 ture amma garuu 65,000 ta'ee jira jechuudha. 4,000 qannase ooviniin kun haaraa dhufee jechuudha. Garuu kwaalitiin isaa akkamii yoo jettan irraa hin beeku wallaahi. Garuu waan haaraa dhufee akkuma isin argitan kana baatiraan isaallee sirriitti jajanii sirri kwaalitiidha jedhanii ni garuu matakka wanti irraa beeku hin jiru bitee hin jiru. Kwaalitii isaa sirriitti jajanii wanti baatiraa kaawwaniin adda isa godhu as keessatti hin ifa jechuudha. Isinitti mul'isa. Bakkee hin achi ilaalaa hin mul'ata. Harkaan qabee isinitti mul'isa. Bootaa kanaan hin ifa jechuudha. Akkuma ampuulii kanatti ifa irratti gadi hoo ifu wanti marti isaa hin mul'ata jechuudha. Maashaallaadha wanti adda isa godhu qaba jechuudha. Itaansee firiijii hedduu orijinaali kwaalitii ta'ellee isinitti mul'isa. Isa kanatu orijinaaliidha jedhee isinitti hin mul'isa jechuudha. Firiijaa hedduu jaaladhuu fi hedduu yeroo hedduu bitu isinitti ni mul'isa.
firiijiin an hedduu yeroo hedduu biti jalqaba rakkisni mul'isu kuul ka jedhu kana firiijiin kun kuulii kun yeroo maabraatiin badillee akka hafuuran dhufneef gargaara jechuudha isa kana jechuudha kan ittiin gargaaru firiijii kana hin gadda bitee litiriin isaa 330 naan jedhanii ka duubarraa kana osoo hin taane kalaaluu qabdanii litira isaa keessaa kana jechuudha akkuma isin argitan kana madaddaraan isaa akkasiin fakkaatu kan isin argitan kana jira yeroo kamuu warroonni meeshaan irraan bitattanii waan dhugaatii fi dhugaa qofa jechuudha kan gadi dhiisu wanta qulqullina sirriitti qabu as biratti kinoo kuul jedha litiri isaallee isinitti mul'isa koottaa isinin jedha as biratti kinoo kuul jedha litiriin isaa litira 360 jechuudha gubbaa kanarra meeqatu jira gubbaa kanarra 330 ka jedhutu jira inni kun garuu sirrii miti sirriin isa keessaa kana jechuudha akkuma isin argitan kana firiijii hedduu oriijinaalii hedduu kwalitii keessaa ammallee kan hedduu namatti tolu fi hedduu an jaaladhu iskaan kana firiijii hedduu bareedaadha firiijii sadii isin mul'isa jechuudha sadiin iyyuu baay'ee babbareedaa fi firiijii hedduu kwalitii jedhee itti amanu jechuudha firiijiin isinitti mul'isu akkuma isin argitan firiijiin kunillee firiijii baay'ee bareedaati jechuudha yeroo hundaayyuu yoo kanaan hin jirre hin bitu ajajaan fichisiisa yoo jiraate qofa isiniif bita jechuudha wanti isin beekuu qabdanii firiijii baay'ee bareedaatii fi firiijii oriijinaalidha jechuudha maashinoota ta'ee wantoota garaagaraa ta'ee isin ofii keessanii kana nuu biti jettan caalaa firiijii oriijinaalii ofii kiyaalaalee isiniif bita jechuudha yeroo hundaayyuu jechuudha asumaan silkii irra kaayee jedhanii natti kennanii firiijiin sadaffaa isinitti mul'isa na wajjin turaa isinin jedha sadaffaa bira osoo hin gahin inni kunillee akkuma isin argitan kana firiijii guddaadha akkasuma madaddaraan isaallee bakkeen baradoo isaallee baay'ee guddaadha akkuma isin argitan kana akkasuma boota xallaltuu bishaanillee xallaltuu bishaanii ofirraa qaba jechuudha akkuma isin argitan kana hordoftoota kiyya akkasuma firiijii hedduu bareedaa ta'e isinitti mul'isa jechuudha kuuliin kaduratti xiqqaadhaan saayiziin isaa inni kun garuu saayizii guddaadhaan jechuudha kuulii maduratti isaan ta'e saayiziin isaa guddaadha xiqqaadhaaf jiddu galeessatu jira inni kun ammoo san caala ka guddaati jechuudha kan jiddu galeessaallee litira 250 illee hin jira itaansee ammallee firiijii hedduu jaaladhu hedduu namatti tolu Victoria firiijii hedduu jaaladhu firiijiin kun hedduu namatti tola firiijii sadii isin mul'isa jedhee kinoo sadiinuu isinitti mul'isee jira inni kunillee akka maqooyyaa qaba jechuudha akka hafuurri hin dhoofne wanti achi keessa jiru foon garaagaraa yoo keessa taa'u hafuura dhahami isani qaba jechuudha akkasuma kan xixiqqaallee isinitti mul'isa xixiqqaallee illee ni jira jechuudha xixiqqaallee isinitti mul'isa as biratti oofnii xiqqoo tan isinitti mul'isa oofnii xiqqoo baay'ee bareedduu tan isinitti mul'isa jechuudha waa hundaa qabdii siilleeni Victoria guddaa saniin dura isin mul'isa amma xiqqashaa kanaan isin mul'isa jechuudha maashaallah baay'ee bareedaadha inni kun litira 250 jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii duratti litira gurguddaan isin mul'ise warroota gurguddaa san bitachuuf hin dandeenyeef jiddu galeessa xiqqaa kana isinitti mul'isa jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii koottaa isinin jedha ooviniin kunillee ni jira garuu oovinii itti akkasitti itti wanni jedhee isin bituu isaanii miti wanta beekaniin hunduu ragaa baawwan ta'eef ittaansee eelee tana eelee akkana tana jechuudha talafatti osoo sibiila irra kaa'ii lafatti itti dalagan illee barbaadanii isitanillee isiniif ni bitasan jedha bakka teettan akkasuma bakka teettanitti ittiin dalaguufillee isin qarqaara jechuudha bakka ta'anitti hojjechuu fi ittaansee xallaltuu bishaanitti jechuudha keemikaalaa osoo hin taane kan maabraati jechuudha ka bishaan ooyisuu qorraa danfaa fi akkasuma ka jiddu galeessaallee jira isa erga xumurree booda gara uffata miiccanitti maashina uffata miiccuutti isin geessa maashina uffata miiccuu maashina hedduu an jaaladhu hedduu namatti tolu orviitiidha jechuudha kasirritti hedduu jaaladhu jechuudha orviitiidha litiriin isaa 16 akkasuma boota uffata itti goggooysanidha jechuudha inni kun erga bakka miiccame baasnee bakka itti goggooysanudha jechuudha inni kun isinitti himu isinuu ni beektanii as keessa xallaltuu itti jira isa keessaa ni baasna jechuudha akkanuma kan keessa kaa'ame ilkaan isaati jechuudha inni kun ilkaan isaati inni kunniin kan saamunaa ittiin naqan jechuudha kun ammoo ilkaan isaati akkasuma ammoo inni kun boota xurii baasuun jechuudha maashaallah maashina hedduu bareedaa ta'ee fi hedduu namatti toludha jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii litira isin barbaadanii jira akkasuma inni kunillee litira 20 jechuudha litiriin isaa litira guddaadha garuu maashinni kunillee maashina bareedaadha jechuudha inni kun boota uffatatti goggooysaniini akkasuma inni kun ammoo boota uffatatti miccaniini ilkaan qaba ilkaan maashinni ilkaan hin qabaanne quality miti jechuudha maaliif
ilkaan kan qabutu caala jechuudha. Maashinoonni keenya maashina hedduu babbareedaa kanneen isinitti mul'isee jira. Akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Maashinoonni gatiin isaa qannaseera. Warroonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isinin jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessumarra isiniif kaaya. Na dubbisaa isinin jedha. Waan gammachuun dhaggeeffattaniif galatooma nagaatti horaa bulaa.